dureen ani irratti dubbadhu amma waaqayyo nu gargaare dafee gabaabsee xumuruuf nani yaala. Gooftummaa Yesuus kan jedhudha. Bakka gooftummaa Yesuus namni hin beekne jiru miti. Nuti keenya gooftummaa Yesuus hin beekne. Yesuus gooftaadha ennaan faarfannas hin dubbannas. Haa ta'u baga beekne garuu waan ichirratti dubbadha jechuudha. Gooftummaa Yesuus isuma hundumti keenya beeknu kan irrattanii waan gabaabaa dubbadha. Silas wanta waaqayyo nama keessa godhe malee namni dubbachuu hin danda'u. Sagaleen biraa mata dureen irratti dubbachuu hin danda'amu. Waan beefitu hin taane waanuma gaa waaqayyo laphee namaarra kaa'e irratti dubbata jechuudha namni. Har'a immoo laphee koorra waaqayyo kan kaa'e kan jiru sirriitti keessi koo guutuu ta'ee kan jiru waan gooftummaa Yesuus kana irratti akkan dubbadudha. Phaawulos fa'aa jedhaniiru. Nuyi garuu Kiristoos fannifame lallabnaadha. Waan kan biraa lallabnudha. Faayizawee lallabni Kiristoosin lallabu yookiin immoo Kiristoosin lallabuun moofa'uu hin danda'u. Machee ማለት yeroo kamuu jechuudha moofa'uu hin danda'u. Ammas Kiristoos Yesuus gooftaadha jennee gaafa lallabne boris Yesuus gooftaadha jennee gaafa lallabne moofa'uu hin danda'u. Ergamoonni faarfannaan isaan faarfatan waa'ee qulqullummaa waaqayyoo bakka itti moofa'uu hin danda'u. Hullee yeroo hundumaan sanuma waan ta'eef jechuudha. Yeroo hundumaa sanuma waan ta'eef. Namoonni durii biyya keenya keessatti namootaani mootii jedhaniiru, maalii jedhaniiru, gooftaa jedhaniiru arra jechuu hin danda'an. Why? Because jarri sun hin jiran, jarri sun du'aniiru, jarri sun darbaniiru, aangoon isaanii darbeera, mootummaan isaanii darbeera. Kun garuu maaliif Yesuus gooftaadha inni yeroo hundumaa lallabna yeroo hundumaa inni gooftaa waan ta'eef gooftummaan isaa waan hin dabarreef. Kanaaf ergamoonnis wal harkaa fuudhanii yeroo hundumaa bakka waaqayyo qulqulluudha kan jedhan. Yeroo hundumaa inni qulqulluu waan ta'eef. Amma solaa inni qulqulluudha. Hin moofa'u jechaadha. Inni galee miti. Hin moofa'u. Waa'ee namaa namoonni yeroo faarfatan hin moofa'a. Hin moofa'a. Namoonni lafa kanarratti namaafis sirbu hin moofa'a gadi bu'aa deemu. Yeroo tokko Daawit yeroo itti Gooliyaadin rukute yaa sana dura Saa'ol mootii isaaniiti waan baay'ees duula baay'ees duuleeraan beeka. Naa iddoon isaanii Saa'oliif qaban suni gadi bu'ee iddoon immoo amma isaan Daawitiif qaban ol ka'e. Kanaaf Saa'ol kuma ajjeese Daawit kuma kan jedhan jechuudha. Maaliif caalchisan jechuudha. Nuyi yeroo hundumaa faarfannaan kee lallabii kee iddoon nuyi Yesuusiif qabnu yeroo hundumaa sanuma. Caalchisuu hin dandeenyu. Isa dhufee kan caalu kan biraa waan hin jirreef. Laphee keenya keessatti jireenya keenya keessatti gooftaan kan biraa dhufee gooftaa kana caalu waan hin jirreef nu keessatti yeroo hundumaa owaadha gooftummaan isaa guddinni isaa jechuudha. Kanaaf anis akka yaadannu kuni waan hin moofofneef isumas hin beektan kana dubbachuudhaaf dhufe waaqayyos laphee koorra waan kaa'eef jechuudha. Maqaa waaqayyo gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u waaqayyoon kadhanneetti funa. Waaqayyo gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yeroo kana situ nuuf laate. Yeroo ati nuuf laatte kanatti si galateeffanna. Ulfinni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hunduu sirraa nuuf ta'eera. Isa ta'e hundumaaf maqaa Yesuusiin maqaan kee eebbifamu. Yeroo kana sagalee kee dhaga'uuf jirra. Sagalee kee kana nuuf eebbisi. Dhugaan dubbii keetii ammas caalchisee akka inni nu galu, ammas caalchisee akka inni nuuf ifu maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Obboloonni koo dubbii kana dhaga'an haa gargaaraman. Ani inni dubbii kana dubbadhu maqaa Yesuusiin na gargaari. Dhiiga gooftaa Yesuusiin nu shaffani. Eenyummaa keenya hundumaa dabarsinee sitti kenna. Ati nu wajjiniin ta'i. Yeroo hafe hundumaa yaa Waaqayyo ati nurkaa fudhu. Sagaleen kuni namoota biratti akka inni hin dhaga'amneef yaa Waaqayyo keessa namoota akka inni hin hinne keessa namoota qalbii namoota akka inni hin boojine gochuudhaaf qilleessaaf lafarra kan hojjetu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hojiin ergamaa diinaa kan diigame haa ta'u. Akeeki seexanaa hundumtuu maqaa Yesuusiin kufaa haa ta'u. Hojiin isaa jala haddiigamu hin danda'in obboloota koo hin danda'in obboloota koo shamarranii hin danda'in obboloota koo dhiiraa hin danda'in biyya keessa kan jiran biyya ala kan jiran hin danda'in
maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee kee sammuu namaa keessaa kan guuru yaada namaa keessaa kan guuru namoonni dubbii kee yaadatti qabachuu akka hin dandeenye kan godhu ergamaan hafuura hamaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harkutamu hojiin isaa kan diigame haa ta'u hundumaaf galanni siif haa ta'u yeroo hafe dabarseessitti kenneeran wajjin ta'e maqaa Yesuusiin ameen. Maqaa Waaqayyo gooftaa keenyaa bara baraan eebbifamu gooftummaa Yesuus kan jedhudha. Egaa jechi gooftaa jedhu kuni kan inni agarsiisu qaama aangoo fi aboo yookiin gooftummaa warra kaan irratti qabu tokkodha. Akka walii galaatti jechuudha. Gabaabumatti jechi gooftaa jedhu kuni qaama warra kaan irratti aboo aangoo yookiin immoo gooftummaa qabu tokko yookiin olaantummaa qabu tokko ajajuu bulchuu waan barbaade gochuu kan danda'u qaama akkasii kan agarsiisudha. Kun namoonni yeroo tokko immoo namoonni namaaniyyuu kabaja agarsiisuudhaaf gooftaa yeroo isaanitti jedhan jira jechuudha. Saaraan abbaa manaa isheetiin gooftaa ta'e kun ishirratti waaqa ta'eetu hin taane kabaja isaaf qabdu yookiin immoo ishiin isaa gadi taatee kan bitamtu waan taate bituu hin taane kabaja isaaf qabdu kan agarsiisudha. Gama tokkoon jechuudha. Karaa biraatiin gaafa dhufnu garuu gooftaa inni jedhu jechi inni gooftaa jedhu kuni waaqayyoon kan agarsiisudha. Waaqayyo hundumaa ol gooftummaa kan qabu waan ta'eef isa kan agarsiisudha. Arragaa nuyi kan ilaallu waa'ee gooftummaa Yesuus Kiristoos karaa sanaan jechuudha. Akkuma namni illee namaan gooftaa hin jedha Yesuus akkasumatti bakka akkuma taraatti gooftaa akka jedhametti tuun taane bargit yeroo inni biyya lafaarra deddeebi'aa turetti akkuma namoonni bara sanaa kabaja namootaaf qabanii irraa kan ka'e namootaan gooftaa jedhanii Yesuusin gooftaa jechaa kan turan jiru. Ilma Waaqayyoo ta'uusaa utuu hubatin illee ta'uu danda'a jechuudha. Garuu Yesuus Kiristoos gooftaa kan jedhame kabaja namni akkasumatti namaaf qabuun akka gooftaa jedhamutti duwwaatu hin taane waaqa akka ta'etti hundumaa olitti olaantummaa akka qabutti gooftaa jedhameera jechuudha. Bartoota gooftaa keessaa namni tokkollee gooftaa koo waaqa koos jedhee isa waameera. Ilaahi gooftaa koo inni jedhe kan jedheeni akkanumatti akkuma nama taraa kamiin gooftaa koo jedhatu hin taane waaqummaa Yesuusiin hubachuudhaan jechuudha. Gooftaa koo kan ittiin jedhe. Maqaan Waaqayyo gooftaa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa gooftaa Yesuus biyya lafaarra yeroo jiru gooftaa jechuun qaama aboo qabu tokko isiniin jedheera. Qaama gooftummaa qabu tokko isiniin jedheera. Gooftaa Yesuus gooftaa ta'uusaa gooftummaan isaaf kennamuusaa waaqa irrattis lafa irrattis gooftummaan isaaf kennamuusaa bartoonni akka beekan barbaadee ture. Ifatti kanatti mee ture jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irra gaafa laaltanii gooftummaan waaqa irrattis lafa irrattis anaaf kennameera jedhe. Kuni maalirraa kan ka'edha? Gooftummaa akka qabu gooftaa akka ta'e bartoonni akka beekan waan barbaadeef falli go'al bakka akka beekan barbaadeera. Kanaaf maal jedheeni gooftummaan waaqa irrattis lafa irrattis anaaf kennameera. Armaan olitti akkan isiniin jedhee namoonni gooftaa jedhamanii waamamuu danda'u hammamillee gooftaa jedhamanii waamamanis namoonni gooftaa jedhanii isaan waamanis gooftummaan isaanii kan murtaa'edha. Gooftummaan isaanii yeroodhaan kan daangeffamedha. Gooftummaan isaanii lafarratti kan daangeffamedha. Gooftummaan yeroodhaan gooftummaan iddoodhaan hin daangeffamne kan eenyuti? Kan Yesuus Kiristoos. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Kanaaf inni lafarratti duwwaa miti waaqa irrattis anaaf kennameera. Namuu lafa kanarratti gooftaa jedhamullee mootii ta'ee darbullee waaqa irratti gooftaa jedhamuu kan danda'e hin jiru. Lafuma kanarrattidha. Isayyuu fakkeenyaaf namoonni garboota qaban
gooftaa koo jedhanii kan waaman garboota isaanii duwwaa ta'uu danda'a. Namni hundi isaanii gooftaa jechuu hin danda'u. Hundarratti gooftaa ta'uu hin danda'an. Garboota isaanii warratti gooftaa ta'uu danda'u. Mootiin tokko gooftaa jedhamee yoo waamame biyya tokko irratti duwwaa ta'uu danda'a. Isaayyoo jechuudha. Biyya biraa irratti gooftaa jedhamee waamamu. Yesuus garuu gooftummaan isaa lafarrattis waaqarrattis maaliif kan akka beekan godhe? Amma gaa gooftaa jedhanii yoo waamaman bartoonni akkuma nama taraa kamiin gooftaa jedhan yookiin immoo kabajumaaf duwwaa gooftaa jedhan utuu hin taane gooftaa jedhanii gaafa waaman lafarrattis waaqarrattis Yesuus gooftaa ta'uusaa beekaniiti. Kana Yesuus akka beekan maal godheera jechuudha barbaadeera. Kan inni bu'u lallabni Phexrosis namoota hedduu fuuldura dhaabatee kan inni lallabaa ture Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e akka beekanidha. Dhimmi guddaan maalidha? Sirriitti adeemaa gaafa itti adeemnu waan hundi sirriitti nuuf hubatamaa adeema. Dhimmi inni guddaan gooftummaa Yesuus beekuu irra jira. Kanaaf asirratti na dhaggeeffadhaa isiniin jedhe. Wanti inni guddaan gooftummaa Yesuus beekuu fi gooftummaa Yesuus fudhachuu bira jira waan ta'eef. Dhimmi inni guddaan. Kanaaf Phexros guyyaa ayyaana 50ffaa erga hafuura qulqulluudhaan guutamee booda lallabni isaa hafuura qulqulluudhaan kan guutamedha. Dhiigaa fi fooniin miti. Hafuurri qulqulluun egaa namumatti fayyadama. Garuu inni guddaan lallabni isaa maalidha? Inni tokko Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e akka beekamudha. Kana gaafa jedhu akkuma nama taraa kamitti utuu hin taane gooftummaan isaa kuni waaqummaa wajjin kan wal qabate akka ta'edha jechuudha. Maqaan Waaqayyo gooftaa keenya kan eebbifame haa ta'u. Iddoo sana dhaqee tanan dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 36 irratti lallabni Phexros yaadi Phexros maal inni jechuudha. Egaa Waaqayyo Yesuus isa isin muka irratti fanniftan kana gooftaadhaa fi masii akka godhe Israa'eloonni hundinuu utuu hin mamin haa beekanidha. Isa isin muka irratti fanniftan kana isa isin akkuma lama taraatti ilaaltan kana Waaqayyo gooftaadhaa fi masii akka isa godhe utuu mamin Israa'eloonni hunduu akka beektanidha. Argite? Hundinuu utuu hin maminidha. Akka beektanidha. Tilliquu nagar osoo nabbara. ምክንያቱም dhimmi inni guddaan sirriitti ilaalaa deemna. Wanti inni guddaan Yesuus gooftaa ta'uu isaa beekuu fi fudhachuu wajjin waan wal qabatu jechuudha. Maqaa Waaqayyoo kana eebbifamee ta'u. Macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessatti egaa Yesuus si'a 775 gooftaa jedhamee akka waamame namoonni lakkaan tokko barreessaniiru jechuudha. Anillee lakkoofne lakkaa'uun hin danda'ama garuu. Yeroo dubbistan jettanii jecha gooftaa jedhu teechistanii damaruu hin dandeecha. Ani lakkoofne garuu isa lakkaa'ame kana iddoo irra dubbiseen ture. Si'a 775 gooftaa jedhame. Batalee hojii ergamootaa keessatti bartoonni Yesuus bakka jedhutti gooftaa jechaa fayyadamu. Yeroo baay'ee jechuudha. Isaan gooftaa yeroo jedhanii akkuma namni kamuu nama kamiin gooftaa jedhatu hin taane waaqummaa isaati amanaati jechuudha. Galanni Waaqayyo gooftaa keenyaaf isa kan sammuutti qabadhaa. Okay. Anaaf isiniif waa'ee gooftummaa Yesuus kana yaaduun baay'ee murteessaadha. Bexaam wasaayini. Nuyi waa'ee gooftummaa Yesuus kana yaaduun. Beekaafii tokkoon sin gaafadha. Akkamitti kiristaana taatan yookiin immoo akkamitti pheenxee taatan? Indeenoo pheenxee yoonno. ምንድነው እሱ ማልጎን ማልዶርጎም ነው ኡላጋ ማልጉድኔ ጴንጤታን እስቲ ምንድነው የሆነ ኖ ማልቱ ኑራቴ ነመቱ ዋቴ ዋኑ ዲቤሞ ዋን ኡግኔሞ ዋኛን አከምት ጴንጤታን በምንድነው ጴንጤ የሆነው አከምት ክርስቲያናታን በምንድን አከምት ዋይጎፍቱ ማያስረቲ ያዱ ቀምና ከነስን እንጀደ ከና ሜ ሮማ በቆና Kudhan lakkoofsa 8 irraa kaasee kan jiru walii wajjin adubbisu. Roomaa
boqonnaa 10 lakkoofsa 8 irraa kaasee kan jiru yoo dubbisnu maal jedha? Roomaa 10:8 egaa sorry egaa maal godhi jedharee dubbichi sitti dhiyoodha afaan kee keessa garaa kee keessas jira jedha dubbichis dubbii amantii isa nuyi lallabnuudha. Okay, dubbii amantii isa nuyi lallabnuudha. Maal lallabu isaan? Dubbiin amantii isaan lallaban maaliin? Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksifte Waaqayyo du'aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa in argattaadha. Namni garaa isaatti amanee qajeelaa ta'a afaan isaatiin beeksise in fayyaadha. Look, amma gara oliitti maal argineera sagalee irratti jechuudha. Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksifte inni kuni waa'ee arraba irratti dubbachuu duwwaatu hin taane garaatti erga amanee booda namni kun gooftaa akka ta'e nyaatu namni erga beeksisee boodadha miti kan dubbatu. Namni tokko amma nyaata erga nyaatee booda kan deeffatu malee utuu nyaatiin deeffachuu hin danda'a? Hin danda'u. Just like namni tokko deeffateera taanaanii waa nyaateera jechuudha. የሆነ ነገር በልቷል ማለት ነው። ስለዚህ ስላመነ ነው namni Yesuus gooftaa akka ta'e afaaniin beeksisu nama amaneedha. Kanaaf dhimmi guddaan Yesuus gooftaa akka ta'e amanuu fi fudhachuudha. Nu jireenya bara baraa kan nu argachiisa. Phexrosis kan lallabe isin Israa'eloonni akka gooftaa fi masii akka inni ta'e utuu mamin fudhachuu qabdoodhe. Beekutu sirra jiraate. Wanta salphaa miti kun. Kanaafuu isatu fayyinatti nama geessa waan ta'eef. Sirriitti na dhaggeeffadhaa ammas. Isa fayyinatti nama geessa waan ta'eef. Kanaaf waa'ee gooftummaa Yesuus yaaduun anaaf isiniif murteessaadha kanan jedhe kanaaf. Gooftaa guunii jireenya keenya irratti waan moosisneef inni gooftaa kooti jennee waan fudhanneef fayyina bara baraa arganne. Kanaan peettee taane bakka. Liilaa nagareella. Eenyu marsaate illebbinin ማለት ነው. Kan ittiin peenteeta, kan ittiin fayyine, kan ittiin mucaa waaqayyoo taane kanadha. Maaliif Yesuus gooftaa kooti jennee fudhanneeti. Gooftaa lubbuu kootiiti. Gooftaa jireenya kootiiti. Gaafa jennu egaa inni maal jedheera? Namni tokko garbichi tokko gooftaa lamaaf bitamuu hin danda'u. Luuk kanaa wajjin wanti sirriitti nu yaannu Yesuus gooftaa kooti jennee erga amanne ofirratti eega fudhanne mucaa waaqayyoo taane gooftaan biraa nu bituu hin danda'u. Biyyi lafaan irratti gooftaa ta'uu hin danda'u. Horiin gooftaan irratti ta'uu hin danda'u. Qabeenyi irratti gooftaa ta'uu hin danda'u. Homtuun irratti gooftaa ta'uu hin danda'u. At the same time namni tokko yeroo tokkotti jechuudha gooftaa lama bitamuu hin danda'u. Bitamuu hin danda'u. Isa tokko tuffate tokkotti of gata. Amma nuyi fayyinee dhaqeentee taanerra gaafa jennu sammuu keenya keessa inni jiru Yesuus Kiristoos persentii 100 ofii keenya irratti moosisneerra jechuudha. Ofirratti gooftaa taasisneerra jechuudha. Kana jechuun immoo biyya lafa warri nurratti mo'an hundumtuu hin danda'an jechuudha. Aboo kan fudhannu kanaan, aboo kan argannu kanaan aboo argannu. Isatu nurratti mootii ta'e waan ta'eef kan biraan nurratti mootii ta'uu hin danda'u. Kanaaf durqaalluu jala kan turan, durqaalluu waan barbaade kan godhu, durqaalluun akka barbaadetti irratti kan immoo likki kara gooftaa gaafa dhufu irratti hin danda'u. Why? Because isa jalaa ba'eera mootii kan biraa jala galee. Kan biraa mootii ofirratti taasiseera. Gooftummaa sana jalaa ba'eera. Hammachiisaa jalaa ba'eera. Aboo seexanaa sana jalaa ba'eera. Kanaan mindinoo su gooftaa ofirratti goone. Yaanne inni gurratti gooftaa ta'a. Egaa nurratti gooftaa ta'ee kan biraa nurratti gooftaa ta'uu hin danda'u. Nurratti gooftaa ta'uu hin danda'u. Namni tokko amma fakkeenyaaf
urufat reebuudhaaf oduu ari'anii fiigee mana nama tokkoo oduu lixee namni sun balbala eegatte cufe koolutti galeera jechuudha. Warri reeban suni isa qabuu hin danda'an isa reebuu hin danda'an warri isaan ari'an sun isa dhaanuu hin danda'an ajjeesuu hin danda'an hin danda'an namichi ol seensee balbalatti cufe. Likki gara gooftaa gaafa dhufnu ofirratti gooftaa waan moosisneef jalaa baaneera koolutti galleera situ gooftaa koo jenneera situ na bulcha jenneera situ na bita jenneera. ስለዚህ ሌላው በእኛ ላይ ኃይል የለው ሌላው በእኛ ላይ አቅም የለው ሁምነ ኑረት ይንቀባት እንጅሩ ሁምኒ ሳን ኑረት ወጀቹን እንደው ሉክ ለምን ኢየሱስ ጎፍታ ተኡሳ ቤክኒ ዋን ፉደኔ ከናፊ ነምኒ ተኮ ኢየሱስ ጎፍታ ደጀናም ጴንጤ ከደጎሰም ቤክቱ ሰይጣን ቢይ ላፋ ሁንዱም ቤኩ ወሩምቲ መጫፈር ጉሉ ከነተ አማና ጀዳን እዩ gooftummaa Yesuus tuun taane kan ofirratti kan labsan waan kan biraa kan labsan Yesuus gooftareena laakoni manaafiqiidha isiniin jedhu kanaan beekamna nu ጴንጤን ኢየሱስ ጎፍታadha jechuudhaan beekam ቀላል ነገር ደግሞ አይደለም እንዳይመስላችሁ ኢየሱስ ጎፍታadha ወጀን ሳልባ isinitti hin fakkaatin ትልቅ አዋጅ ነው ለብሲ ጉዳይ ኢሳቱ ነቢታችሁ ከኝ at the same time gooftaadha gaafa jennu angoftummaa kan biraa jalaa ba'eera jechuu keenya kalee seexana waaqista qaallu waaqista yoo ta'e Yesuus gooftaadha gaafa jettu seexan dingixxi ነው የሚለው maaliif akka ta'e hin beektaa an sirkaa ba'eera gooftaan koo kan biraati jechuu keeti argite waaqolee tolfamoo jala waan kan biraa jala bakka waan biyya lafaa jala ba'eera waan nama bituu danda'u jala argite araada nama bituu danda'u jala waan biyya lafaa kana jala ba'eera labsi guddaadha Yesuus gooftaadha bakkase amanaato abbee keessan itti fayyitan gooftummaa isaa fudhattaniiti gooftummaa isaa amantanii fayyita waan ta'eef itti qamayina itti yeella'ina kanaaf maal jedha ture sinniba namni tokkodha yoo afura qulqulluudhaan ta'e malee Yesuus gooftaadha jechuun danda'udha ምክንያቱም በረሰና እሱ ጎፍታረና ሲቃሉ ሲጀሱ ሲባንስ ዋንዴ አከ ጎፍታatti kan of ilaala mootonni biraa waan jiran goftare Yesuus jennaani odde inde nuuristeeti goftare taala kana afur qulqulluudha yoo ta'e malee namuu Yesuus goftare jechuun danda'udha warra afurri qulqulluun garuu haala kam keessa dabarse ምክንያቱም afurri qulqulluun gaafa dhufe Yesuus Kiristoosin ulfeessanu keessatti baay'isa webeetu afurri qulqulluu yoo dhufe afurri qulqulluu yoo si guute afurri qulqulluu yoo si booji'e Yesuus Kiristoostu laphee kee keessatti ulfina argata waldaa afurri qulqulluun booji'e gubaa'ee afurri qulqulluun booji'e iyyaanda nagalleen garaatu waldaa kiristaanaa kan dhaqnu dhukkubarraa fayyuudhaaf duwwaatti rakkina daddaati du'a namas kan waamuu qabnu kana duwwaadhaaf himatu koottaa wajjiniin waaqayyoon ulfeessinaa hin jedha koottaa wajjin waaqa waaqeffanna ምክንያቱም amma sammuun namaa waaqa waaqessu waaqaaf ulfina kennu gooftummaa Yesuus walii wajjin labshuu caalaa namni rakkinuma qaburraa eeggachuu kan baqa qalbiin isaa achirra waan jiru ituu kana dhiisnee waa'ee ulfina waaqayyoo yaane rakkinni qaatan nurraa baqee bar dhukkubni qaatan nurraa baqee qaatan nurraa deeme ulfina waaqayyo dura maaltu dhaabata ምንም እኮ አይቆምም ሆምቱን አበቱ በርከም እግዚአብሔር በመካከላችን ከከበር inni በእስራኤሎታኒ ሆማንጀን ዮ አዋጂ ከሲያ ወጀን ዮ ቤክስ ከሲ ጎተን ዮ ኮንፈረንስ ጎተን እንጀን ዮ አናፍ ጅራተን አንዱኩ በሲንግዱዳ ነምበሌሰ በቃ ለኔ ከኖራት አና ወጅኖ ወሊገልተን ሲንግዱዳ ዱኩ በነምበሌቻ ነፈጌቻ maalam Israa'eloonni biyya maannoo lafa onaa keessatti ku bofni gaafa isaaniiddu sibiila borraajjirra fakkii bofaa tolchiti fannisee namoonni salaalan hin fayyoodhe barkitu kun waa'ee Kiristoos ta'us garuu likki sibiila borraajjii sana gaafa laalanii nu Yesuusin eegalaalle qalbiin keenya isarra eegatee silaa lubbuun keenya foon keenyas fayyisa inoo fayyisa foon keenya isatti qabamne jiraanyu lubbuu keenya duwwaa miti jechuudha inya rastanawal gubaa'ee keenya gaafa waamu namoota gara waldaatti koottaa hiikamaa gala koottaa fayyaa gala sirriidhaan qaama tokkodha
koota wajjin waaqa ulfeessina koota baqa minimmaa hin uriste homtuu hin jiraate yeroo tokko namoonni waldaatii gaafa galan kisaaranii hin galan itti fakkaata waaqeffatanii kanaafuu waaqeffannee dhugaadha immoo waan biraatiif waldaa deema waan ta'eef gooftummaa Yesuus labsuudhaaf obboloota wajjin faarfachuudhaaf olol qabuudhaaf itoo hin taane waan kan biraatii duwwaa waan deemaniif kisaaranii hin galan itti fakkaata bakisaaraa eegabbuu imaslaachuu kanaaf waldaa nama 20-30 qabdu keessa taa'uun jaalatu namni yaadisaa obboloota nama 20-10 sana wajjin taa'ee gooftummaa Yesuus labsuu isa waaqeffachuu irratti hin taane waan faayidaa kan biraa waan barbaaduu fi heelaa boota waan iddootti faayidaa sana argatu deemuu barbaadu. እንደውም ብዙ ኪሳራ የገጠመን ለዚህ ይመስለኛል waaqeffachuu caalaa faayidaa keenya duwwaadhaaf waan deddeebinuuf waldaa keessatti ብዙም ያልተፈወስነውም ለዚህ ይመስለኛል kanaaf natti fakkaata dhugaas nitti ma isa oduu barbaadne bakka isa arganna waan hunda arganne irrama